ኢሬቻ በዓል የፍቅር የሰላም የተጣላ የሚታረቅበት የይቅርታ ጊዜ ነው። በሰላም ተፈቃቅሮ የተጣላንም አስታርቆ ማስተላለፍ የሚገባው ጊዜው ነው። መልካው ነው። ኢሬቻ ነው። ይሄ ነው መግለጫችን። የአንድ አባት ልጆች ናቸው ሲዳማና ኦሮሞ። ሁለተኛ ሁለቱም በዓል ኢሬቻም ፊቼ ጨምበላላም የሁለቱም አንድ በዓል ስለሆነ ከዚህ በላይ እንዲሆን የህዝብ አንድነት እንዲኖር አብሮነት እንዲኖር ፍቅር እንዲኖር ኢሬቻ ማለት የብሔርና ብሔረሰብን አቅፎ አንድነት ይዞ አንድነት አብሮ የሚራመድና የፍቅር የደስታ መግለጫ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። የቋንቋ ልዩነት የለም። በፈለከው ቋንቋ ነው የምትጠቀመው። አለባበሳችን የተለያየ ነው። በጣም ይሄ ራሱ ውበት ነው። በልዩነታችን ውስጥ አንድነታችንን ነው የምናይበት። harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana geessan obboleettiin keessan nagaa guutuurraa kaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin barallee jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha. Tole uummata Oromoo hundaan baga jala bultii ayyaana irreechaatiin isin ga'e ayyaanni bara kana kan jaalalaa kan gammachuu kan ifamaa nuufaa ta'u isin jedha gama kamiiniyyuu kan nagaa kan jaalalaa kan tokkummaa rabbi nuufaa taasisu isiniif isaa taasisu isin jechaati. Jala bultiin isaa baay'ee waan das nama jedhu waan baay'ee nama hawwatudha. Kallattii garaagaraatiin biyya garaagaraarras teenyee toyyoo jechuudha miidiyaadhaan hubachaa jirra laalaa jirra. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo immoo akkanumatti dhuma isaallee nu haa bareechu. Inni ayyaana irreechaaf irreeffachuuf bahe nagaan haa galu. Waaqayyo nagaan baasee nagaan isaan haa galchu. Bara kana ammoo bara jaalalaa bara ifamaa bara tokkummaa rabbii nuuf haa taasisu gama kamiiniyyuu duuti ilmaan hiyyeessaa haadha hiyyeessatirraa dhaabbatee namni bahee dalagatee bobba'ee kan galu rabbii nu haa taasisuun isiniin jedha. Maaliif akka nama tokkotti yookaan akka namummaatti namni kamiyyuu jechuudha haati hiyyeessaa kamiyyuu akka bochu ilmi hiyyeessaa kamiyyuu akka duu ani gama kootiin hin barbaadu jechuudha. Maaliif taanaan osoo danda'ame hin ta'u malee hundumti isaa karaa nageenyatiin osoo lubbuun nama takkiitu hin ba'in osoo lubbuun namootaa hin ba'in haala tasgabbaa ta'e tokkoon wanti hundumti isaayyuu guyyaa eeggatee sirrataa yoo doo sirratees baay'ee waan namatti toludha. Garuu haa ta'u malee kallattii garaagaraan waanuma argaa turre waanuma waggoottan dheeraaf dabarsaa turredha. Sanas ta'ee kana dhugaan qallatteef hin cittu. Maaliif namni dhugaa qabu oolee bula malee guyyaa tokko inuma mo'ata. Kanaaf iyyuu ammas taanaan ani kallattii kamiiniyyuu ilma namaatitti du'a hin faradu. Waaqayyo du'a nurraa haa fageessu. Rabbi imimmaan haadha hiyyeessaa kana dura dhangala'aa ture amma immoo akka dhaabbatu rabbi nu haa taasisu. Irreechi bara kanaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan ifamaa rabbi nuuf haa godhuun isiniin jedha. Maaliif jennaan obboloota koo jaalala lallabuu nagaa lallabuun waan tokko waaqayyo simmoo sana namaaf dhagaa jibba lallabanii jennaan jibbi hundee hin qabu. Maaliif jibbaan deemamee jennaan jibbi waanuma tokkoyyuu hundee hin qabu badiidha malee jaalalli garuu yeroo gabaabaa keessatti firii isaanii argatu jechuudha. Firiin jaalalaa yeroo dhiyoo keessatti argama. Garuu jibbaan immoo jibbi hundee hin qabu. Akkasumatti qaxxalaa yookaan itti fufaa deema. Kanaaf waaqayyo jibba nu gidduudha haa dhabamsiisuu biyya keenyatti nagaa yaabuusun jedha. Isinillee hamma dandeette keessanitti akka kadhannaa amantaa keessanitti jechuudha kadhannaa taasisaa kallattii kamiiniyyuu. Maaliif waaqayyo nama tokkoof dhagaa sababa ta'eef jechuudha. Eenyumtiyyuu sa'aatii kana keessa fuula rabbii dhaabbannee waaqayyoon kadhannee jechuudha. Bara kana nutti hin deebisinii bara boo'ichaa bara gaddaa kana nutti hin deebisin jenne waaqayyoon yaa kadhannu. Ammas rabbiin nutti hin deebisinii bara boo'ichaa bara gaddaa nurraa haa fageessu. Bara jaalalaa bara tokkummaa bara ifamaa bara eebbaa waaqayyo nu haa taasisuun isiniin jedha. Maaliif jennaan nageenyi waan hunda caalaa yoo biyyi keenya nagaa qabaattedha nutillee kallattii garaagaraatiin biyyoota garaagaraa teenyee kan sammuu nagaa haala tasgabbaa ta'een tokkoon dalagachuu dandeenyu jechuudha.
biyyi nagaa hin qabdu taanaan jechuudha. Garuu akkuma agartan kana hundi keenya iyyuu jechuudha akka nama qalbii hirruu taana wanta hojjennu sun harkaa bada. Maaliif yoo biyyi nagaa ta'e maatiin keenya nagaa ta'e haala tasgabbaa ta'e tokkoon kaayyoo biyyaa baaneef galmaan ga'annee gara biyyaa keenyatti deebina jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kallattii kamiiyyuu dhiigni ilma namaa akka dhangala'u lubbuun ilma namaa akka darbu eenyumtuu nama ta'e namni waan akkasii barbaadu jira natti fakkaatu. Maaliif seexana waan ta'eef seexanni immoo dhiiga ilma namaa dhuguudhaaf namoota afaan wal wallaalchisee afaan wal jala dabarsee nama walitti buusa. Kanaaf waaqayyo nutti araaramu araara isaa rabbiin nuuf fiduun jedhaanii kanaaf isinillee akkuma amantaa keessaniitti kadhannaa taasisaadha. Waaqayyo araara nuuf buusu, rabbi tokkummaa nuuf kennu, jaalala nuuf kennu. Dhugaan isinin jedha wanti amma nagaa sammuu cinqata namatti ta'u hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko qabeenya qabaatee wanti hundi isaa irraa hafee yoo haalli biyyaa nagaa hin taane yoo biyyi nagaa hin taane wanti tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Biyyi nagaa ta'ee jennaan ati fayyaa qabda, anillee fayyaa qaba. Walumaa galatti namni fayyaa guutuun bahee gala jechuudha. Maaliif nageenyi waan hunda caaladha sababa ta'eef. Kanaaf waaqayyo biyya keenyatti nagaa nu haa buusu, rabbi jaalala nuuf haa fidu. Kanaafuu obboloota koo namoonni biyyoota garaagaraa irraa akkuma anaa kana gola namaa keessa jirtan namni dalagaaf biyyaa baatan immoo amma danda'aa ta'etti jechuudha jibba hin lallabinaadha. Maaliif nuti iyyuu kan jirru biyya baqaatii qilleensa irraan biyya namaatti ceene biyya namaa keessa kan jirru biyya keenya keessa miti. Inni biyya keessa jiru iyyuu jibba lallabee sun taane nagaa lallabeetu iyyuu buluu hin dandeenye. Anuma argaa jirtan kana kanuma argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf jibba hin lallabina, nagaa lallabaadha, jaalala lallabaadha. Maaliif jennaan wanti hundumti isaayyuu jechuudha harka rabbiitti jira. Namni sababa namaaf nama walitti buuseef namni sababa waan hunda isaa wanta dalagamuudha hin malle dalageef wanti fedhii keessanii wanti kaayyoo keessanii suni battala sanatti wanti galma ga'u hin jiru. Kana jechuun koo maaliif eenyutu abbaa dhugaa eenyutu abbaa dhugaa dhanaa ta'e nama wanti tokko wanti beeku hin jiru. Kanaaf kan dhugaa fi soba miizanee gargar baasu rabbiidha. Ammas taanaan waaqayyo nama dhugaadhaaf deemu eenyumayyuu taanaan saba kamiyyuu taanaan dhugaa isaanii waaqayyo galmaan ga'a. Ammallee galmaan ga'aatuma jira. Kanaaf iyyuu jibba hin lallabinaadha. Lafa kamittiyyuu jaalala lallabaa isin jechuu jaaladha akka gama kootitti. Kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu jechuudha jibbi nurraa fagaatee jaalalli nuuf hafu jettanii keessa keessanitti yoo kadhannaa yeroo hunda taasistan jechuudha wanti hunduu nagaa ta'uu danda'a. Garuu jirraan ta'ee ta'uuniyyuu hundi keenyayyuu jibba lallabna yoo ta'e dhugaan isinin jedha keessattuu walumaa galatti sababa nuti miidiyaa irratti jechuudha wantoota hin taaneen wantoota hin fakkaanneen dubbataa yookaan dalagaa ooluun miskiinni biyya keessa ammoo kan uuman beekne haati abbaan obboleeyyi keenya daa'imman kan uuman jechuudha. Kuni ana birattis waanuma argaa jirru waanuma guyyaatti ilaalaa jirru. Kana ammoo nuti kana ta'u osoo jennee nuti amma danda'amaa ta'etti jechuudha wanta dhugaarraa fagaate tokko finnee akka dhugaatitti miidiyaa irratti afarsuu miidiyaa irratti lallabu namaaf nama walitti buusu kana osoo dhaabne nageenyi walumaa galatti waaqayyo bakka ilmi namaa afaan wal beekee jaalalaan nagaa dubbatetti waaqayyo illee nagaa nuuf fida jechuudha. Bakka ilmi namaa nagaa hin lallabne jibba bakka du'a namaa lallabutti immoo waaqayyo akkam godhee nutti araarama. Maaliif jennaan waaqayyo jechuudha yoo ati nagaa lallabde yoo ati nagaa keessa keetti yaadde waan ati yaadde sana waan ati keessa keetti yaaddu sana siif guuta jechuudha. Jibba yaadda jennaan garuu seexanni karma sana fudhatee bada karaa seexanaa qabattee jirta jechuudha. Yeroo kamiyyuu karaa waaqatirra goruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf akka sanan taane immoo karaa rabbii yaadachuu qabnaa nagaa jaalala lallabaa isiniin jedha obboloota kiyya. Kanaaf irreecha bara kanaa waaqayyo akkuma jalqaba isiniin jedhe rabbii kan jaalalaa kan tokkummaa nuuf taasisu akkuma jalqaba bareedee kanatti dhumallee nuuf bareechuu waggaa har'aan nu ga'e immoo kan waggaa har'aa immoo akkuma kanatti haala bareedaa ta'e kanaan namni fuula ifaadhaan gammadee ba'ee kabaju rabbi nu haa taasisu kan bara dhufuunis rabbi nu haa ga'u isiniin jechuu jaaladha. Maaliif achiin gaan rabbiidha waan ta'eef jechuudha. Waan hunda keessattuyyuu sa'aatii kana rafnee kaanee yookaas immoo irriba kaanee oollee galgala geenye wanti nuti beennu hin jiru jechuudha. Kan tiksee raffisee nu kaasus
oolchee nu bulchus rabbiidha waan ta'eef kanaaf achiin ga'aan rabbiidha waaqayyo nama achiin haa taasisuu nullee nama kaayyoo biyyaaf ba'eef galmaan ga'atee gara biyya keenya gara maatii keenyatti deebi'u rabbi nu haa taasisuu isiniin jedha. Egaa viidiyoon ani qabadhee dhufe har'aaf kanuma fakkaataa baga itti isiniin ga'e jechuuf dhufe nama kamiiniyyuu waaqayyo baga waggaa kanaan isiniin ga'e kan jaalala kan gammachuu nuuf haa ta'u turtii gaariin isiniin jedha. Kanaaf yaadaan biraa yookaas immoo wanti dogongoree jira yoo ta'e yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaadha. Maaliif dogongorarraa wal deebisuu waanuma jiru waan ta'eef laayikii gochuu yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyo lafa jirru hundatti jaalala nuuf haa kennu, tokkummaa nuuf haa kennu. Rabbi ilmaan eebbaan haa taasisuun isiniin jedha. Nagaan naaf turaa. Baay'ee baay'ee.